murtaa'e qofti akka hirmaatu dursee shira xaxaa jira sababii ta'eef Oromoon shira ta'ee jaamee hojjetame kana lafa jalatti qophaa'utu irra jiraata jechuun dhaamane. Kanaaf ammoo ragaan gabaasa ministeerri fayyaa torbee dabre keessa baaseen koronaan sadarkaa sadaffaa Itoophiyaa keessatti argame jechuun uummata burjaajessaa ofii firiira deeggarsa mootummaatiif jechuun yeroo barbaadetti uummata gadi yaasaa jira jechuun komatu qeerroowwan Oromiyaa. Uummanni Oromoo galaana irra dhangalaana of qopheessuu qaba. Eenyummaan keenya kan mirkanaa'u irreen keenya kan mirkanaa'uu fi akkasuma qabsoo amata 150 fi kamoota qabsoo amata 50 godhaa turre kan eenyummaa keenyatti agarsiisnuu fi akkasuma mataa keenyatti ol qabannee deemnu ta'uu isaa baree uummanni Oromoo gamanuma akka irratti hirmaatu tokkummaa isaatiin eenyummaa isaa eegee akka irratti hirmaatu waamicha goonaa jechuudha. Taateen baroota dabran irreecha irratti mudate hamma barbaadame galma ga'uu fi baatus miiraa fi hamilee uummata Oromoo cabsuuf godaanessa baay'ee kaa'ee dabree jira. Mootummaan dhimma isaa ilaallannetti quba laachuu irraa akka of qusatu gochuun gamanumaa irratti hojjechuun nu barbaachisaa kan jiran qeerroowwan kunneen haala qabatamaa amma jiruun Oromoo iddoo tokkotti walitti baay'ate arguun mootummaa kanaaf ammoo dhukkubbii mataatii jechuun qeequ. Irreechaaf yaamichiin barbaachisu Oromummaa fi sabboonummaa isaa daran jabeeffatuuf akkuma baratame miliyoonaan itti dhangala'uu qabaa jechuun yaada isaaniis goolabane. Oduu keenyatti aanuun godina Shawaa Lixaanaa Tokkee Kuttaayyoo magaalaa Gudar keessatti abbaa fi haati qabsaa milkeessaa agarsiisaa qaamota nageenya mootummaatti hidhamane. Qabsaa milkeessaa agarsiisaa loltuu waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u jiddu galeessa Oromiyaa keessa socho'uun waggaa tokko oliif humnoota diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf Abiy Ahmediin bobbaafaman waraanaa turuun jaalli qabsoo waliin diinaan lolaa turan awwaalmannitti himee jira. Bal'ina oduu kanaa Muhammad Famtaalleettu hima. Godina Shawaa Lixaa aanaa Tokkee Kuttaayee magaalaa Gudar keessatti abbaa fi haati qabsaa'aa milkeessaa gaachisaa qaamota nageenyaa mootummaatiin hidhaman. Qabsaa'aa milkeessaa gaachisaa loltuu waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'u giddu galeessa Oromiyaa keessa socho'uun waggaa tokko oliif humnoota diinaa eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf Abiy Ahmediin bobbaafaman waraanaa turuun jaalli qabsoo waliin diina lolaa turan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himeera. Qabsaa'aan kun maqaa qabsoo jaal Oromiyaa jedhamuun akka beekamu ibsuun humnoota sirna nafxanyaa lafa qabsiisuuf socho'an hedduu ajjeesee ofiifis akka wareegame Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii odeeffateera. Lola guddaa waraana Abiy Ahmedii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti fulbaana tokko bara 2021 godina Shawaa Lixaa aanaa Midaaqanyii ganda Tulluu Daannisaa jedhamutti guyyaa guutuu adeemsifamaa oolan waraana sirnichaa hedduu kuffisuun lubbuu isaa qaalii takkittii qabuun bilisummaa uummata isaatiif arjoomeera. Qabsaa milkeessaa gaachisaa yookaan jaal Oromiyaa bilisummaa saba isaatiif jecha wareegamuu fi wareegamuudhaaf murteeffatee qawwee kaasuun bosona seenus maatiin isaa wareegamuun ilma isaanii yeroo dhagahan akkuma nama kamittuu gadda isaanii ibsachuu eegalan. Hawaasni naannoo sagalee boo'ichaa maatii qabsaa'aa kanaa dhagahe yoo dirmatuun kaabinoonni bilxiginnaa dhagahuun gadda ilma isaanii waan ibsataniif qofam abbaa isaa obbo Gaachisaa Lataa manguddoo ganna 80 fi haadha isaa aaddee Urgee Dabalaa poolisiin humna addaa Oromiyaa fulbaana 3 bara 2021 qabuudhaan waajjira poolisii magaalaa Gudaritti hidhuun namoonni achi turan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkitti himanii jiru. Namni OMN'f yaada kennan tokko akka ibsanitti qabsaa'aan kun marii maatii isaaniitiin qawwee kaasuun bosona akka hin seenne ibsuun abbaa fi haati ilma isaanii waan ta'eef gadda itti dhagame waan ibsataniif qofam qaama mootummaatiin qabamanii hidhamuu dubbatu. Gocha badaa akkasii sirnichi raawwatuun haaraa ta'uu baatus waan garaa nama gubuun irra deddeebiin raawwachuun mootummichaa qofaatii isaa saffisiisa jedhanii jiru. Oduu keenya gama birootiin artistii Zariyoo Wadaajootiif birmannaan uummata Oromoo barbaachisaadha. Joomatiin artistii Zariyoo Wadaajoo garmalee dhukkubsachuun yeroo ammaa hospitaala Rift Valley Adaamaatti wal'aanamaa jira. Haati warraa artistii Zariyoo Wadaajoo adde Olaantuu Gammachuu hospitaalichi adeemsa rifarii barreessuurra waan jiruuf deeggarsi uummataa hatattamaan isa barbaachisaa jechuun dubbatte. Siraaj sabaaf gabaasa qinxaa akka itti dhiyeessa. Artistoonni Oromoo dukkana keessa dhaabachuun bilisummaa uummata Oromoo argamsiisuuf carraaqaa turan yeroo rakkoon isaan mudatetti wallaansii fi deeggarsi uummata Oromoo akkaan akka isaan barbaachisu qaamoleen garaagaraa dubbataa jiru. Artist Zarihuun Wadaajoo dhukkubsatuun hospitaala Adaamaa Rift Valley keessatti wallaansarra jira.
Artist Zarihuun Wadaajoo rakkoo fayyaa hamaaf saaxilamee ji'a tokko oliif hospitaala Rift Vaalii Adaamaa ciisee wallaanamaa jiraachuu isaa kan himan maatiin artistichi yeroo ammaa kanatti birmannaa uummataa atantamaan isa barbaachisa jechuun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himaniitii jiru. Maddi keenya hospitaala Rift Vaalii Adaamaatti argamuun haala artist Zarihuun Wadaajoo keessa jiru daawwachuun odeeffannoo nuun ga'eetii jira. Artistichi haala ulfaataa keessa jiraachuu isaa fi hanga yoonaatti deeggarsa namaa malee nyaata fudhachuu akka hin eegalle dubbata. Artist Zarihuun walitti fufiinsaan dubbachuu waan hin dandeenyeef haati warra artist Zarihuun Wadaajoo adde olaantuu gammachuun haala fayyummaa isaanii ilaalchisuun yaada Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif kennaniitii jiru. Akka adde olaantuun jedhanitti hospitaalichi adeemsa riifarii barreessuurra waan jiruuf deeggarsi atantamaa uummata Oromoo irraa isa barbaachisa jedhan. Artist Zarihuun guyyaa tokkoof illee ofiif jiraatee hin beeku. Amma isaa dhukkubsatee haala kana keessa jirullee waa'ee uummata isaa dhiphata kan jettu adde olaantuun bara jireenya isaa hunda Oromoof waan jiraateef wallaansa gaarii argachuuf hospitaala guddaatti deemee of wallaансisuuf illee humna gahaa hin qabnu jechuun dubbatte. Haalli inni irra jiru baay'ee haala fokkataadha. Haala bareedaa miti baay'ee dhukkuba. Duraanillee nimooniyaa kana gaafa fayyuu gara ayaatii dabarsina jedhanii amma gara bultii 20 ergaas Rift Vaalii ciisaa jiru. Baay'ee dhukkubee jidduuttillee baay'ee dhukkubee baay'ee bakka abdii kutannee turre. Ammas immoo Rabbiin gaa fayyisee amma immoo ni dhukkuba ammas garuu bultii 5 xiqqoo yoo gartee hospitaala kana keessa ciisuun cinqiitti fidatee baay'ee cinqama sammuun isaatis baay'ee cinqama. Ji'a tokko oliif hospitaala Rift Vaalii Adaamaatti wallaansa fayyaa argachaa yeroo turetti jaalala ho'aa fi gumaacha ogummaa hojjettoonni hospitaalichaa isaanitti agarsiisan kan galateeffatan adde olaantuun qeerroon Oromoo bakka garaagaraatii dhufuun isaan gaafachaa akka turanis dubbatte. Haa ta'u malee sababa harka qal'ina maatii artist gameessa Oromoo kanaatiin dawaa fi wal'aansa gaarii isaaf barbaachisu argachuun hedduu akka itti ulfaate kan himan artist Zarihuun Wadaajoo yoo birmannaa uummata isaa argate fayyummaa isaatti deebi'uu ni danda'a waan ta'eef ummatni Oromoo inni jiraate bakka gaariitti isa wal'aansifatee fayyummaa isaatti deebisuu ni danda'a jechuun akka ummanni birmannaa taasisuuf gaafataniitii jiru. Artist Zarihuun Wadaajoo dhibeewwan garaagaraa dhibamaa jiraachuu isaa madda keenya ogeessotarraa odeeffachuun himeetii jira. Dhibee sombaa kalee fi narviitiin dhibamaa jiraachuu isaa himanii yeroo ammaa kana dhibee narvii fi kaleen hedduu akka isaan yaaddessa dubbataniitii jiru. Ogeessonni kunniin akka jedhanitti hospitaala guddatti geeffamuun wallaansa barbaachisu yookaan argatu ta'e haala salphaa fi yeroo gabaabaa keessatti fayyuun ni danda'ama. Kanaafis artistii guddaa Oromoo artist Zarihuun Wadaajoo wallaansa gahaa ta'e argachuun fayyummaa isaatti akka deebi'uuf uummannis ta'ee qaamoleen gargaarsa gochuu danda'an nama kana bira akka dhaabbatan yaamicha dabarsaniitii jiru. Oromoon ittuma wannaa taateetuma osoo al tokko fayyistee utuu yaalii gahaa kannanii fi booda qaanyiidha. Oromumaafu nama hundaafuu qaanyiidha. Namni kun namni hammana qabsaa'e nama hammana lafee har'aan tana hospitaala keessatti akkasitti wannaa jee nam tokko akkasi dhibu namni gurguddaan dhufee gaafata illee hin jiru. Ijoolluma warra xixiqqoo kanaatu warra qeerroo kanaatu dhufee gaafata malee namnummaan gurguddaa illee dhufee hamileef illee wayyoote maal kajuu hin jiru sii galee. Kanaaf otuu akka kiyyaatti jechuudha akka Oromoo tokkotti otuu wal'aansa gahaa argate maal isinitti fakkaata Oromoodhaaf kanumaan gaafiin qaba Oromoodhaaf Oromumaafiin gaafii qabamee akkam isiniif fakkaata osoo yaalii gahaa argate. Godina addaa saba Oromoo wallatti kaadiran bilxiginaa daangaa keessan eeggattu jechuun uummata ammaan dura gara aanaa baatee guuraa turan yeroo ammaa adda waraanaatti dirqamaan bobbaasaa jiru. Yeroo ammaa loltoonni Tigraay qobboo dabalatee magaalota kibba Walloo hedduu qabachuun magaalaa Haayiqiin waan marsanii jiraniif dirqamaan achi deemtanii qolachuu qabdu jechuun baatee irraa garasitti fe'aa jiru jaame. Namoota daangaa baatee eeguu deeman kanneen keessaa gara adda waraanaa Haayiq deemuu kan didanis hedduu isaanii jalaa miliqanii gara maatii isaaniitti galuuf yaalii taasisaa jiraachuu Oromiyaa Miidiyaa Neetwork odeeffatee jira. Dhukaasa torbee dabre hidhattoota Affaarii namoota nagaa irratti banamen lubbuun namaa fi qabeenya hedduun manca'ee jira. Dhukaasa hidhattoota kanaatiin yoo xiqqaate namoonni 12 yoo ajjeefaman kanneen 12 ta'an ammoo madaa'anii jiraachuu oduu keenya kan dabaran keessatti isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Jiraattonni daangaa Affaar irratti argaman sodaa nageenyaa irraa kan ka'e hedduun isaanii qe'ee isaanii gadi lakkisuun baqachaa jiraachuutu himame.
godina Arsii aanaa sirkaa magaalaa Xaalataa keessatti hidhattoonni murna bilxiginaa maqaa shanee wajjin hidhata qabdan jootiin namoota nagaa irratti reebicha raawwachaa jiraachuun himame. Oduma wal fakkaatuun humni addaa poolisii Oromiyaa barsiisota yuunivarsiitii Wallaggaa reebuun miidhaa irraan geessisanii jiru. Na'imaa Umar. Godina Arsii aanaa sirkaa magaalaa Xaalataa keessatti hidhattoonni murna bilchiginnaa maqaa shanee joon uummata dararaa jiraachuu maddeen gabaasane. Kamisa dabre gaafa fulbaana 2021 dargaggoon maqaan isaa Abdurazaaq Isaa Jaamuu barataa kutaa 10 kan ta'e balleessaa tokko malee poolisoota humna addaa Oromiyaatiin reebichi cimaan irratti raawwatamu jiraataan naannichaa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkitti hime. Dargaggoon kun yeroo ammaa hospitaala magaalaa Gobeessaatti maatiidhaan geeffamee yaalarra akka jiruu fi sababni inni itti reebameef moobaayila keessatti ajandaa shanee fi juntaa qabattee jirta. Akkasumas dargaggoota ijaaraa jirta jechuun humnoonni kunneen reebanii miidhaa irraan gahuu OMN odeeffatee jira. Sababa kanaan dargaggoonni aanichaa baay'een doorsifamaa kan jiran yoo ta'u kanneen hidhamanis akka jiranii fi haalli nageenyaa aanicha keessa jiru yaaddessaa akka ta'e jiraattonni komatu. Oduma wal fakkaatuun humni addaa poolisii Oromiyaa barsiisota yuunivarsiitii Wallaggaa reebuun miidhaa irraan geessisuu odeeffannoon OMN dhaqqabe ni mul'isa. Barsiisota yuunivarsiitii Wallaggaa kan ta'an gaafa guyyaa fulbaana 2021 kaampaasa Gimbii irraa barsiisanii Naqamteetti deebi'aa osoo jiranii gaara abbaa seenaa bakka jaamutti humni addaa mootummaan bobbaasee konkolaataa irraa buusuun isin ergamtoota shaneeti jechuun barsiisotaa fi hojjettoota dhaabbilee miti mootummaa Taarikuu Badhaasaa, Barsiisaa Olaanii Dabaloo, Barsiisaa Daawit Seeqqataa, Tolosaa Gammadaa fi namoota maqaan hin dhahamne biroo reebuun isaanii ibsamee jira. Barsiisonni yuunivarsiitii Wallaggaa fi hojjettoonni dhaabbilee miti mootummaa kunneen akka maleetti sababa reebamaniif baay'een miidhamanii wal'aansarra jiruu jedhani maddeen odeeffannoo keenya. Oduma wal qabateen kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti namoonni nagaa qaamota hidhataniin ukkaanfamanii butamuun achi buuteen isaanii dhabamaa jira. Yeroo garaagaraatti qeerroowwan sabboonummaa qaban gariin ajjeefamanii gatamuun gariin ammoo reebichi cimaan irratti raawwatameen booda bosona keessatti gatamuun taatee aadeeffatamaa dhufedha. Guyyaa kaleessaa fulbaana 3 bara 2021 halkan walakkeessa bulchaan aanaa Gooroo Mutii obbo Jamaal Muhammad ati miseensa shaneeti ajjeefamuu qabdu jechuun dargaggoo Nasruu Hassanii fi Abdallaa kan yeroof maqaan abbaa isaa hin baramin ukkaamsee mana isaanii irraa baasuun